السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرت وقفت دبي جاللا غافي كوي مچيون تكنا غافتي ترتي كيساني ربي نادي بسيا جرتي ani namoota hedduutu gaafii akkasii na dhiyeessitanii gaafii keessanii immoo as dhiyeenya kana deddeebisaan jirtu maaf jennaan jireenya namaa keessa seenuu waan ulfaatu jechuudha. Kanaaf hin callisam jeeyoon akkam jirti isiniif fakkaate isinillee irraa qudama. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan iftaha bagane gaya taate kanatti aansuni waa sitti himachuu barbaadeti please. Anis maal sitti fakkaate ani qaadhimaa qabaa erga na qaadhimatee amma reefu baatii jaha garuu yeroo hunda waa'ee mallaqaa malee waan biraa hin haasayu. Yoo mallaqa narraa dhabe na arrabsee bilbila sanis cufataa. Please video naaf hojjedhu yaada kee akkanaaf qoddu barbaadeeti. Achumaan komentii ijoollee ilaalaa maqaa koo hin baasin garuu jettu bileettiin teenyatanii. Dhibeen akkanaa namoota hedduutu himata. Maal akka jedhee maal akka deebisu nama dhibaa beektanii barri keenya kun baay'ee ulfaataadha. Kanaafuu osoo keessa isaa duuba isaa beektu baay'ee tokko gaariidha. Nuti bara keenya san bara wal fuunu san nu waliin beeknu jechuudha. Gaafuma sargiisa wal argine galgaluma wal argine malee kan nu fadhate warra akka daggazee nutti fuudhee warra akka bara keessanii kanaa miti social media irraa wal baran kanaa miti jechuudha. Bara keessan kana social media irratti wal bartanii ni keenillee social media marratti dhayxee sargii yaaftee hiriyaa yaaftee dhaquun hin jiru. Social media manaatillee asii bilbiltee jini kaasii godhanii gaafa wal geggeessitullee social media magubbaa wal geggeessita jechuu qabeenya qe'ellee hin beektu waan itti kennitellee gaafachuu hin dandeessu jechuudha. Baay'ee ulfaata. Irra caala immoo hubatuu ni dandeessa. Namni kun kaayyoo qaba kaayyoo hin qabu sirriitti qoratu si barbaachisa. Nama kana akkaataa itti wal qaadhimattillee ilaaluun murteessaadha. Zimmeetteetuma wal jaalattee social media irraan wal jaalattanii qaadhimattee fi moo dubbee isaa qorattee maatii isaa ilaaltee haala isaa ilaalteetiin kun situ beeka jechuudha. Kana murteessuu hin danda'u ani jechuudha. Yoo nama akkanumaanii bakka namni amma nikaallee wayitti akeekaan jiru beekta yoo siinteen sirraa buusaa akkas namaan jedha gaafa haja ofii bitate jechuudha. Namoonni gariin immoo jiran kan dhugumaan si jaalatanii jireenya boruutiif si barbaadanii waan atis dalaydu waan ofii dalaganillee walitti kuusnee fooyyeffannaa jireenya fooyyeffannaa jedhanii jireenya boruutiif yaadan ni jiran jechuudha. Ani amma kana wallahi sima bira jirti dubbiin situ murteessadha. Nama gaarii yoo ta'e nama kaayyoo qaboo ta'e hubadhuuti jaarsaaf jaartii walitti qabda. Waa hunda keessatti mariin bultii keessatti baay'ee barbaachisaadha jedhee yaada. Fakkeenyaaf waa tokko maatii kee gargaaruu barbaaddee maatii sii gargaaruu yoo barbaaddee mariidhaan yoo ta'in anillee dalagadhee innillee haa dalagatu ani kii fuuraa kii erga maaltu nagahee midhaamina jettanii yoo ka ergitan taate jireenya keessan irratti dhiibbaa fidam. Keessattuu ijoollee teessan fuulduratti viidiyoo siin duraa tokko irratti hojjedhee jira jechuudha. Yaada kana akkamitti dhiibbaa fide jechuu keessaniin oolu fakkeenyaaf ati waan ofii faajjuu gara maatii keetiitti yoo gorte yookiin dhuunfaa keetiitti yoo gorte isinillee waan ofii faajjuu aarii keetiin yookiin morga keetiin gara maatii ofiitti yoo gorte yookiin hokkanumaan balleessite isin gaafa bultii ijaarrattan malleen keessaniin jiru jechuudha. Qisaasamee jira waan marii hin qabneef yoo amma wal taatanii wal kaayattanii wacii baaftanii waliin mari'attanii maatii keessanii fi ofillee itti fayyadamtan taate boruu ol kaayattanii ilmoota isaaniillee waaftu hafa jechuudha. Gaafa dadhabdan gaafa sirra galtan haara baafachuu isin barbaachisa waan ta'eef waan ittiin haara galfattan ni argattan jedhee yaada. Isa dabalataati immoo warri online irraa wal bartanii waliin hubatiin of eeggannoo gochuun barbaachisaadha. Ani immoo jireenya namaa keessa seenuun barbaadu. Komentii hedduutu na dhufa hin dhiise waa'ee kana jechuu deebisu. Maaf jennaan anillee nama jireenya qabu, nama ilmatti fuudhu heduu, nama intala heerumsiisu heduu, nama obboleessa qabu, nama obboleettii qabu. Hiree namaa tana keessa seenee hiree namaa kun sababa kiyyaan yoo ka diigamtu taate anallee rabbiin maal naan jedha kan jedhu ofirratti ilaaliti. Akkasii obboleettii tiyyaa situ murteessadha. Haa nama kana ilaaluun situ murteessa nama gaarii yoo taate nama sirriitti amantuu fi nama maatii isaa sirriitti beektu yoo taate ifaan bilisaatiin waliin haala ragaa qabatamaa qabduun jechuudha. Waliin fayyadamaa isiniin jira. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.